የመን ሴት አምጥተህ ከዛ ከዚህ የምታሽቃብጠው አሽቃባጭ ሾካካ ለሱመያ ከሀበሻ ወንድ ጋር ከራሳቸው ወንዶች ጋር ባሏ ወይም ጮኛዋ ቀለበት ያደረገላት ሰው ካልሆነ አይወጡም። እሱም ከቤተሰብ ሰው ተከትሎ ማለት ነው። ግን እነሱ ይኸው አብረው ከላይ ከታች እያለ ነው። አሁን አብረው ቪዲዮ ጋይስ hawwaan malaka softu dhageessanii jirtu akkanatti fakkaatutti hawwaan umtu seedoo jaallachuun isheen oolle jechuudha. Sababni isaa maa'inni seedoon gaafa nama tokko faana walitti dhiyaachuu isaa argite ishiin iyyuun tan caracarte kaati. Ati gaafa namni waan tokko siin jedhu eenyutu si erge namaan jettaa. Garuu akkamitti yamanii fuuta akkamittiin fuuta itti maratte ka abidda qabatte ka akka wayii godhatte rummeenii qopheessitee fi turte rummeenii sahanidhaan jala keessee gaa itti teesse gaa dhokko itti teesse gaa ofisheete nyaanne garuu maaliif ofisheete nyaachuu diddee rummeenii sana maaliif ofisheete nyaachuu diddee isaan lamaan qofa nyaachiste isarraan immoo kan ishee godhu mucaa takka irree ebdeenyu Mustafaa moo maali takka irru takka waan ta'e jettiin isheen iyyuu akka wayitaateerti akka gooftatiin maali wanni akkasii yoo maal takka nama godhaa yaa rabbi gooftaan baas nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa qabdanii kabajamtoota hordoftoota koo nagaan qaba galata rabbii bakka jirtanitti nageenya rabbii isiniif haa baay'atu hunduma keessaniif isiniin jedha. Egaan kabajamtoota hordoftoota koo viidiyoo hawwaa argee baay'uma tokko na ajaa'ibe jechuudha. Akkaatumti ishiin ta'aatii jirtu bakka baay'uma tokko nama dhiba. Waa'ee seedootiifis jettee akkasuma immoo Mustafaadhuma faana hiyyummaa intalli shamaraa takka waan fedhe yoo taatu seera ishee qabattee teessee viidiyoo soraabuu barbaadde yoo taate akkasuma immoo hiriyyaa isheetiifis dubbachuu barbaadde yoo taate akka seeratti teessee dubbachuu ni dandeessi jechuudha. Gaafii barbaadde teessee gaafachuu ni dandeessi. Garuu akkaataan ishee godhaatee jiru baay'uma tokko namatti ni jira. Akkuma argitanitti takka Mustafaa rukutti takka dheerra gadi ciisti mucaan boodarra ofirratti gadi ishee qabee raawwatee ishee qaxqaxaa ture. Ani safuusaa qabee ciniintii dheessoo daadhinnaa isheenitti gadi dhattee gombifamsan akka namni nu dhageenye ishee salphina kunuyyuu dhugaa rabbi maal gochuun laaluu dhaqee anu amma kana hunda ani kanan jedhu maal takkana ishii golasil akkasii fuudhu barbaaddee dheen boodarratti barsaayidoon dhageessaniirtu miti. Akkasii fuudhu barbaaddee ati maal takkana si godhaa Sumayyaan iyyuu kun dubbataatiin jirtu jennanii dhiira dhabeetananii nama na fuudhu jetteen dhiira dhabeetaniitti saayidoo argattee moo dhabdeeti malee osoo argattee immoo argattee bannaatish oduu kee gadi odeessinishi. Innaa tokkommoo maal akkeette isheen dhageessanii jirtu dhalaa Yamanii jette yookiin immoo dubartoonni shamarran Yamanii jechuudha. Kamiyyuu araba kam keessaa yoo haa ta'uti. Ilma dhiiraa tokko faana callisanii raawwatanii bahanii wajjinillee viidiyoo waraabanii akkasuma immoo bakkee garaa duukaa hin deemanii nama nikaa walitti godhatanii fi akkasuma nama maatiidhaan wal baranii maatiin eeyyamee fi nama kan kooti jedhanii raawwatanii itti murteessan hoo ta'e malee namuma abbaa argee faana bahanii raawwatanii hin nyaatanii hin dhuganii viidiyoollee faana taa'anii hin waraabanii jette. Baay'eet kuni waanuma jirudha jechuudha. Waanuma dhugaarra jirudha. Waanuma jiru. Nutillee jenneetii irraa waan kana jechuudha. Alana seeroon garaadhuma muratee raawwatee ka'ee kan jennu hundi keenya dubbanneetii jirra. Kuni dhugaadhuma ta'uun isaa dhugaa ta'uun isaa waan jirudha jechuudha. Kuni dhugaadha. Egaa kana jala murteetii barteerti Saidoon dhugumaan dhugaatti akka inni dubartii biraa fuudhuudhaaf deemaa jiru yookiin immoo qopheeffateetii jiru barteetirti jechuudha. Haa ta'u malee maal gochuu barbaadan amma jidduu kana keessatti Saidoon akka intalittii sana dhiisee raawwatee Sumayyaadhaan taa'ee oggaa tokko ishee eeggatu. Ati yeroo ayyuu faana turte oggaa tokko yeroo ayyuu faana turte sana ishee kadhataatii turte malee erga ayyuu faana walitti deebite waa'ee ishii yoom dubbatte erga ayyuu faana gargar baatte waa'ee ishii yoom dubbatteetii beektaa yoom dhiifama gaafatteetii beektaa yoom ishii duukaa deemteetii beektaa yoom ishii iyyaafatteetii beektaa yoom kadhatteetii beektaa jetteen jechuudha. Akka ayyuudhaan walii kaniin amma kunoo karaan siif bal'atteetti koottuu deebi'i waliin jiraanna waliin ilmooteen guddifanna jedhee gaafateetii ture jechuudha. Viidiyoon kan jirudha ragaadhaa fi hundi keenya dhageenyetii jirra.
hin barbaadu jedhee kan achumaan hafe eenyudha? Sumayyaa mataa isheeti jechuudha. Takka garanaan takka garasiin kan asiif achi qaqqabaatii jiru kan bultii ishii of jalaa ittuu kan duraanitirra bittinneessaa jiru eenyudha? Sumayyaadha. Saidoon amma humna isaa dubbatee jira jechuudha. Koottuu waliin jiraannaa, koottuu waliin ilmoo keenya guddifannaa jechaan itti ture jechuudha. Kana hundi keenya dhageenyatee jira, hundi keenya gurraa qabnaa jechuudha. Hawwa har'a irra shaffanuudhaaf jettee har'a waa meeqa jechuudhaaf Saidoon erga waan hunduma xumurate waa meeqa jechuudhaaf waa meeqan dubbatti deebisuudhaaf deemta yoo taate waan hin danda'amnedha. Hin danda'ama yoo ta'e kaleessa dheengadda maal eegaa turtani? Maal eegdani jechuudha. Ergatti deebi'uu barbaadde kaleessa dheengadda maal eegaa turte? Ishee soo ta'e, Sumayyaa soo ta'e jechuudha. So ani gaafaati roozan fuudhatte dubbattu gadi bahee hin dubbanne. Har'a garuu dirqama tura dubbiseet. Ati gaafa sana gaa maal sitti fakkaate wanna ati hin dubbatanii fi roozaa akka isheen akka inni fuune akka Sumayyaan gochuu dandeessu waliigalteedhaan jirtu hiriyaa keeti waan ta'eef Sumayyaan jechuudha. So kanaaf iyyuu akka roozan Saidootti hin heerumne waan beektuuf gadi baatee irraa dubbachuu dhiiste. Sababni isaa maa inni Sumayyaan as jirti roozan akka Saidootti heerumtu hin eeyyamtuufi. Siigalee sababa kana ta'eef gadi baatee dubbachuu diddee jechuudha gaafa sana. Har'a immoo Saidoon jala muratee raawwatee waan ka'eef waan hundumayyuu akka inni xumurataa jiru barteef gadi baatee iyyuu jalqabde. Guyyaa kaleessas viidiyoo biraa hojjetteetii jirta. Har'as immoo deebisteetii rummeena qopheessiteetii nyaata laata fi akka qaldii fakkeessitee irra gangalataa waa'ee kanaa itti haasa'aatii jirta jechuudha. Innaa atumtuuna shakkisiistee taana. Anus shakkeen jira dhugaa dubbachuudhaaf. Innaa akkuma haasaa keerrattuu akkaataadhuma ati ta'aa jirtu irrattuu ilaalchumti keeyyuu gochumti keeyyuu anayyuu na shakkisiisee jira jechuudha. Sababni isaa maa inni akkaataan ati ta'aatii jirtu, akkaataan ati itti haasa'aatii jirtu, akkaataan ati of keessaa miira si keessa jiru baafataatii jirtu tilmaamuun nama hin dhibu. Siigalee so waan kana ta'eefuu inni iyyuu dhumarratti si madaalee dadhabna maasiin jedhee akkasii fuudhu barbaaddeeyyuu natti heerumuu barbaaddee siin jedhe. So geduma baastee dubbachuudhumaafuu sitti ulfaate malee akka isa waliin jiraachuu yookiin immoo isa barbaadde sirraa mul'ataatee jira. Akkaataan ati mucaa faana ta'aatii jirtu takka dhattee irra gangalatta, takka dhattee irratti gadi kufta, takka hin rukuttu wantumti ati gootee dhiistu iyyuu walii beekamuu didee jechuudha. So atumti mataan kan keeyyuu hawwaa atumti mataan kan keeyyuu miira biraa keessa galteetirta jechuudha. Ofitti deebi. Otoo Sumayyaa jettanuu hiriyoonni Sumayyaa hundi keessanuu jaalala Saidootiin qabamtanii maraachaa jirtu gaafa isin ilaallu jechuudha. So ofitti deebi'a. Sumayyaan ofirra jirti, ofiisiitii ofirraa dubbatti. Waan barbaadde gochuu dandeessi. Yoo feetetti deebiti, yoo fedhuu baatte hin dhiisti jechuudha. Jirti ishiin ofirra.